حبيبي محمد حبيبي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد خبجمتوتا جالتمتوتا في هردفتوتا channel يوتيوب علي سفيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هند خيسن بكا جرتنيتي نجين يا ربي رحمن يا ربي جالت إساس نرتي هاجراته ربي سبحانه وتعالى دندها التي فهمي دين إسلام فاخنو والروام برثت اللي هجتون هاتاسي سنين ججا قويا أرانتنا فإن ربي قداتين غافي في deebisaa marsaa sadaffaa badhaasni birrii 20 kutaa lammaffaa qabannee dhihannee jirra jechuudha inshallah. Gaaffiin akka armaan gadi kana tahaa jechuudha. Gaaffii takkaffaa irra guddaan dilii kami? A. zinaadha. B. kijibuudha. C. rabbitti sharrakuudha yookaan qindeessuudha. Gaaffii lammaffaa shirkiin guddaan maali? A. rabbi ganuudha. B. rabbii achitti waan biroo gabbaruu yookaan yaammachuudha. C. rabbii achitti waan biroo yaammachuu akka du'aa'ii kadhachuufaa beeyladaa gorro'uu fi qodhaa godhuu. D. baa fi caadha. Gaaffii sadaffaa du'aa'iin ibaadaadha? A. eeyyeen ibaadaadha. B. lakkii ibaadaa miti. C. ibaadaas ibaadaa mitis. D. sadeenuu sirriidha. Gaaffii afuraffaa awliyaa yookaan qabrii awliyaa kadhatuun ni hayyamamaa? A. eeyyeen ni hayyamama. B. lakkii dhoorkaadha shirkiidha. C. awliyaa kadhattus humaa hin qabu. D. yeroo hayyamamu qaba. Gaaffii shanaffaa akkamitti rabbii fi ergamaa isaa jaalanna? A. ulamaa'ii jaalachuun. B. mawluuda godhuun. C. qaalii rabbii fi ergamaa isaa sallallahu alayhi wasallam godhuun. D. baa fi aan deebisaa hin tahan. Gaaffii jahaffaa irreechi amantii moo aadaadha? dhaquun hoo ni hayyamamaa? A. aadaadha dhaquun ni dandayama. B. amantiidha dhaquun dhoorkaadha. C. ayyaana dhaquun ni dandayama. D. yeroo qabsoo dhaquun humaa miti. Gaaffii torbaffaa mu'mintoota maxxanfatuu jechuun maal jechuudha? A. isaan ifitti qabuudha. B. isaan kabajuudha. C. isaan jaalatuu fi isaaniif tumsuudha. D. hunduu deebisaa. Saddeettaffaa gaaffii saddeettaffaa kaafirri eenyu? A. kiristaana. B. nama amantii islaamaatti hin amanne hunda. C.
Yahudaadha. Da waaqeffattoota. Gaaffii sagalaffaa. Nama kaafiraa saahiba godhachuu fi tumsuufiin ni dandayamaa? A. Lakkii dhoorkaadhaa hin dandayamu. B. Eeyyen ni dandayama. C. Humaa hin qabu. D. Saahiba malee jaalalloo godhachuun humaa miti. Gaaffii kurnaffaa. Rabbiin maaliif qur'aana buuse? A. Akka qaraanuufi. B. Akka itti salaannuufi. C. Akka xiinxallee itti dalaynee itti murteessinuuf. D. Akka haffaznuufi. Gaaffii 11ffaa. Islaamummaa keessatti bid'aa jechuun maali? A. Ibaadaa ragaa qur'aanaa fi hadiisaa hin qabne. B. Ibaadaa ulamaa'iin sabachiifte. C. Ibaadaa gaarii dalaganiis humaa hin qabne. D. A fi baan deebii sirriiti. Gaaffii 12ffaa. Amantii islaamaa keessatti bid'aa gaarii wanti ja'amu ni jiraa? A. Eeyyeen ni jira, fakkeenyaaf akka mawluuda godhuufaa. B. Hin jiru, hundi bid'aa ja'amu jallina. C. Diliis miti, jallinaas miti, gootuus homaa hin qabu. D. Yoo mawluuda ta'e qofa homaa hin qabu. Gaaffii 13ffaa. Rabbiin yoom muslimtootaaf tumsa? A. Gaafa hadiisaa fi qur'aanatti dalagan. B. Gaafa tokko tahan. C. Gaafa wal jaalatan. D. Hunduu sirriidha. Gaaffii 14ffaa. Rabbii keenya haala isa kajeelluu fi haala isa sodaannuu ni gabbarraa? A. Lakkii isuma qofa gabbarra. B. Kajeeluu fi sodaachuun dhoorkaadha. C. Eeyyeen haala isa kajeelluu fi isa sodaannuu gabbarra. D. Azaaba sodaa fi jannata kajeeluuf jechaa rabbi gabbaruun dhoorkaadha. Gaaffii 15ffaa fi handhuma. Rabbiin maaliif ergamtoota isaa erge? A. Ilma namaa irra caalchisuuf erge. B. Ilma namaa gama tawhiidaa yaamanii shirkiirraa akka dhoorkamaniif erge. C. Ilma namaa gorsuuf erge. D. Baa fi caan deebii sirriiti. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota chaanal YouTube keenyaa, Gaaffii fi deebisaa marsaa sadaffaa badhaasni birrii 2020 kutaa lammaffaa kana fakkaata. Carraa gaarii isiniin jechaa hubachiisa. Ulaagaa lafa kaayyanneen alatti deebisaa gama kamiin nu dhuftu hundaa'u akka hin simanne ta'uu isin yaadachiisna. Chaanal YouTube keenyaa subscribe godhaa. As tuqaa viidiyoo dabare takka gaaffii deebisaa dabartee yoo barachuu barbaaddan ammoo as tuqaa. Gaaffiin kuni sa'aatii 10 qofaa fi kan hayyamamu sa'aatii 10 booda gaaffii takka illee waliin simanu isiniin jenna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.